Harka fuuni akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Daree Show nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jechaa. Egaan guyyaa har'aa kanas akkuma baratame seenaa jireenyaa gabaabduu mata dureen isaa Garaa Walitti Nahe jedhu irratti qophii bareedaa barsiisaaf bashannansiisaa ta'e qabadhee isiniif dhufeen jira. Qophicha hanga xumuraatti daawwadhaan affeerraa kooti. Daree Show faaraa kan taatan ammuma kana subscribe gochuun na deeggaraa na jajjabeessaan isiniin jedha. Garaa Walitti Nahe. Guyyaan isaa guyyaa kibxataa ganama suubiidha. Abbaan galaan kadhatee dhiisiitii dubbannaan biyya raasa. Jaarsonni inni barii ergatees barraaqaqee abbaa gaaddisaatti nammani. Osoo jaarsi quba hin qabaatin itti dhaqani. Abjuu fi milkiin waan nuuf qajeelcheef mucayyoo keessan akka ilma keenyaaf kennitaniif dhufne jedhanii nama isaan ergatee osoo hin himin gara dhimma isaaniitti seenani. Dabareen walirraa fuudhanii nama gurra liqimse sooressa xiixaa nama hedduuf dabarse arjaa nama rakkina irratti dursee nama qaqqabu ta'uu isaa ibsaniifi. Abbaan gaaddisaas sila ta'ee eenyu inni jedhanii gaafataniini. Jaarsoliin naqanis abbaa galaaniif jedhanii deebisaniifi. Tole egaa nuti abjuu ilaallee deebii isiniif laannaa ji'a tokko booda deebi'aa jedhanii jaarsolii beellamaan geggeessani. Kana booda keessummoonni erga deemanii haati lookoo dhimmicha abbaa warraa ishee gaafatte. Yaada abbaa warraa ishee baruuf malee silayyuu sirriitti dhageessee jirti. Dhuufuun mari'atanii dhufan hin xirooftu akkuma jedhan sana abbaan gaaddisaas dhimmichatti himani. Lamaanuu gammadanii walitti kokkolfani. Silaas abbaan gaaddisaa maqaadhumaaf beellama dheeressan malee achumattuu garaatti fitataniiru. Abbaan gaaddisaa faati lookoo lamaanuu fuuluma duraafuu intalli isaanii niitii sooressa guddaa ta'uu ishee sammuutti yaadanii baay'ee gammadani. Haa ta'u iyyuu malee duriyyuu warri lookoo yaada kana fakkaatu lookoo faawwamu malee lookoon dhimma jaalala horii hin qabdu. Lookoon cidha gaa'ela hiriyaa ishee badhaatuuf asiif achi fiigdi. Badhaatuun har'a waan heerumtuuf yaadni ishee martuu achi irra jira. Qalbiin argu malee hijjin argu akkuma jedhan sana namni qe'ee isaanii dhufuuf dhiisuu isaayyuu quban qabdu. Fiigicha har'aa kana keessa garuu akka tasaa yaadni tokko sammuutti ishee dhufeera. Bara barri jedhee kan koo maal ta'a laata jettee of gaafatti. Carraa gaarii hiriyaa ishee badhaatuu irraa kaatee kan ishee saborii yaadde. Yeroon ga'ee hamaamonni gurbaa badhaatu fuudhuuf fardaan hurrisee dhufe. Isaan keessaa hundaa caalaa kan dheeratu disaasaadha. Inni har'a waa'ila 60 ta'ee waan dhaabbatu osoo hin taane nama fuudha dhufe fakkaata. Simboon isaa har'a dhiisii duruu miidhaginni isaa adda. Disaasaan hamma kutaa 10tti baratee gara qonnaatti deebi'eera. Humna cabsee qotu qaba. Hamma sangaan ga'uu laddaan ga'a jedhama mitiire. Innis ni sesseeqa, ni kokkolfa. Ilkaan isaa akka jirbii qabaatolee addaata. Hiriyoonni isaallee akka sibutanii hambifatanii harka duwwaanuu hin galchine jedhanii itti qoosu ture. Qe'een warra intalaa ni ho'a. Namoonnis hedduminaan mul'atu. Weedduu haa ta'u arrabsoo sirriitti addan baafanne malee sirbi qe'ee ho'isaa jira. Hamaamonnis ni sirbu. Shamarranis arrabsoo kutanii gaditti lakkisaa jiru. Asooyyee sooyyee birriituu fardamoo harree siibituu kan soddeen ittiin ejjitu. Asooyyee sooyyee birriituu dubarri keenya akka todhaa hodhitu jedhanii arrabsu. Weedduu kana kan baastu lookoodha. Lookoon mucaa magaallee naatoo qabeettiidha. Hojjaan ishii akkuma maqaa ishiiti. Intala waggaa 18 fakkaattu. Barumsas hin xumurre malee xiqqoo yaaltee jirti. Gartokkeen ija ishii waanuma ala jiru fakkaata. Ijji disaasaa halaalatti ija ishee irra bu'eera. Jaarsoliin karra seenanii amaamonni akka galaniif hayyama gaafatanii seenaas jedhamani. Shamarran sirbaa jiran garuu amaamota galchuu dhowwatanii goorroo fakkaatanii karra cufanii sirbu. Hamaamonni gurbaa shamarran tatamsaasee yommuu seenu haaluu arrabsoo itti ba'uuf haa ta'uu dubbii barbaacha. Disaasaan lookoo bilcheessee qimmiidhe. Ol jettee jasaa keessa ilaalte. Ijaan eeboo caalaa wal waraananii. Disaasaan ni seeqe. Duruu seequun disaasaa humna guddaa qaba. Lookoonis seequu disaasaatiin qabbanofteetti. Kanumaan bira darbee bakka hamaamotaaf qophaa'ee misirroo fudhatanii taa'anii. Affeerraan itti fufe. Hamaamonni dhufees nyaatee dhugee milkiidhaan gara gaa'ila gurbaatti deebi'e.
Kana booda disaasaan adamsee bakka itti tole maratti ijaan lookoo madaksuu jalqabe. Isheenis gama isheetiin disaasaa gaafa cidhaa argite sammuu ishee keessatti qofa osoo hin taane laphee isheettis maxxanfamee hafeera. Kanaafis akkuma inni ishee barbaadu isheenis isa barbaachuu ishee malaan calaqqisiisuu eegalte. Hanguma wal barbaadaa deemaniin caalaatti wal jaallachaa afaan isaaniillee walitti mi'aa dhufeera. Kana booda disaasaanis itti dhimmee waa'ee ishee hordofuu eegale. Hordoffii qofa osoo hin taane jaarsoliis gara mana warra ishee ergateera. Haa ta'u malee mucayyootti namni umuriin gita ishee hin taane jaarsa akka ergate dhaga'ee ture. Qabeenyaaf jedhanii mucayyoo kana fakkaattu jaarsaaf kennuu jedhee itti yaadaa ture. Akkuma kana jaarsoliin ergates waanuma inni kanaan dura dhaga'ee gurraa qabu kana mirkaneessaniif guyyaa tokko akka tasaa kophaatti lookoo argatee eenyuuf akka ishee kennuuf deemanitti hime. Lookoonis osoo hin beekin imimmaan fuula ishee irra dhangala'e. Waa'ee abbaa galaan kan dhageesse ija ishee dura dhufe. Abbaan galaan kan jaarsa lookootti ergate nama beera 2 fuudhee hiikee fi ijoollee 4 kan qabudha. Disaasaanis marrimmaan isaa raafamee isa isheen garaadhaa qabdu osoo hin beekin si dhabuu mannaa si fudhee baduu wayyattiin jedhe. Akka tole hin jenneef warra ishee gaddisiisu sodaatti, akka hin dinneef immoo jireenyi ishee abbaa galaana wajjin qabdu yaadaan halaalumatti itti dukkanaa'e. Disaasaanis laphee ishee keessaa bakka afatee rafee ture wawarraaqeera. Isheenis qalbiidhaan iddoo lamatti qoodamte. Waan qabduuf waan gaddiistu wallaalte. Kan qabu dhiistee isa hin qabnetti baqachuus ni sodaatte. Abbaa faatikoo jaarsoliinis maallaan jedhu jettee of gaafatte. Garuu inuma murteessite. Gammachuu sammuu isheetiif dursa kennite. Egaan seenaa jireenyaa gabaabaa har'aaf mata duree garaa walitti nahe jedhu irratti qopheessinee isiniif dhiyeessine kanan gammaa ture. Qophicha hanga dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaa chaanaalii Daree Shoo faaraa kan taatan subscribe gochuun na jajjabeessaa na deeggaraan isiniin jedha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Afaan Oromoo waliin haa guddifnu.